jiraachuudhaaf hojjechuu qaba. Kanaafuu hojii hoo maal hojjenna? Birrii qarshii 100 hanganaan qaba, 100 hanganaan qaba, miliyoona hanganaan qaba. Biyyatti hoon galee birrii kiyya saniin maaliin hojjechuu? Idookolee taatu wajjin olee buulee simiidhee hin beeku sumaaf yaadu malee hantuutoo kan siifootee suuraa eegalsi jaalee maaliin godha garuu numaan obsame. daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akka nagaa keessaniif fayyadaa jirtanii arraan kana gaamchuu aadaa oowwuu ammayyaa uffannee lakkii ayyaana irreechaa irreeffachuuf jechuuf soomtan qalbii keenya gammachiisu waan adda addaa isin daawwachiisa akkasumatti waan maal agarsiisu deemame salaamta gaafatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel كله أكمل جرت كل نتي نجا كبدين فيادا نتجرجا الحمد لله قال تربي أرجع كلنا كما جرتن وفتا جرتي أداء إسن تجوتها وفتا أداء إساته وفتا أداء إسن تجوتها بكدوا وفتا أداء بيكناتي كنا كرتي ميدك دي بريد دي بفكنا نسنجرا كوش جتة أبتة جرتة أنس جا كما أركا جرتن وفيديو نرى فيديو أداتي فيديو جرتي نماز بوهارسو نماز بشنانسيسو akkasuma ergaalee keessatti isiniif dabarsu viidiyoon kun kulle akkuma inni jechuudha viidiyoo bareedaa viidiyoo ammayyaa viidiyoo durarraa viidiyoo yeroo duraa isinimarraa viidiyoo xiqqishoo irraa adda ta'e isiniif barra viidiyoo bareedaa irraa geejjibame arraan tanaas gaafuma biyyuma abbaa keenyaa finfinnee keessa shirshir jennee wakii boone achumaan teenyee wanta akka ta'e isiniif barra jenneeti innis akkuma agartanitti akkuma kiyya ibsatti aanaa isin ibsa innis uffataan faayamee jira. Dua bicara tahu ni kan dah, akan saya curang pun. Unola, kursi duwala. La kursi duwala. Ayo kai, syaraja lawar. Siada bula alkani kuya, sumanda tahe antiya. Siada bula alkani kuya, sumanda tahe antiya. Nina bula patunda mala, adu fina pudu. Aku sudah mengenai juga, namun tenaga wan agak jadi isnyojin wan kata kudoge sina, me ada ni kabda. akkasii daawwattoota keenya akkuma agartan bikkaarra jiru tokko ummata ijitti xiqqasan malee namni biraan jiru bakka kana ni beektanii ummata san chaayina bakka san jirra akkasii tokko gaawaan dhugan asitti waan uwwaa dhufne isin waliin kan turru ta'an malleen waliin tura minaal tukkus nagar Special chef. Akkasii waan addaati ra jedhee akkasii daawwattoota keenya ammallee turtiin keessan nama waliin haatu.
best shy in Ethiopia. waan bareedu si talabate wallahi Shy sukaran qabdu deemaa fi waan adda addaa qabdi sukaratti hin godhatu. keenya kuno Isii tana sukaran godhatu laa. Taskami bira fiti. Burtukaana afaan adda addaa. Gara fiti. Waan adda addaa qabdi deema jechuudha. Bakka sukaraa deema fayyadamta. Isiin burtukaana, xuuxoo, ananaas. Hai. Waan duwwal keessaa qabdi. Hai. Anu nagar. Zanjabiil ammaas zanjabiil. anu nagarre ha Yaa diifa faalli fillee dawaala. arrawan ana faada silata waan akkana dhugu qabdu siimti Bareedaadha. Akkas. nuti kuno woo baynu ajee Aduun. أتحداك هلا مرحبا Arma waan hin fudhatala. daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaa nu qabdanii jirtan isiniin jecha nu deebinee dhufnee jirra mee yaa shabaabiin dubbadhaa mee waan يا متشاربين تبدا يلا Hamza, ايش اللي تشرب هذه؟ يا أخي هذا سبيشال شاي الدنيا هوا كيف طعمها؟ طعم مرة حلوة حليب سادة زي ما ترون. أوكي. nama biyya biraa irraa dhufe qilleensa jirrati maal biteellee kuni hoteela gurguddaa gartee keessummoonni biyyoota alaa irraa gisee dhufan asitti boqotu. اوكي Baay'inaan gabaadhaa asi dhufu nama gurraacha nagartu akkuma argaa jirtu. Chaayinaa, Jaappaan, Kooriyaa, Araboota kana akkasii daawwattoota keenya har'a kunoo haala kanaan qilleensa bareedaa biyya keenyaa kana fudhachaa bashannanaa qoflaa taphachaa haala kanaan Fulanii fi Hamzaa waliin akkanatti dabarsaa jira. Carraa biyya kana irratti si yaadannu. Hamzaan nu jalaa badee ture amma dhufee jira badee Yeah, come back to an Indian father and it's Addis Ababa. Welcome to come back. Okay, thank you. Yeah? Welcome to. Now I come back to Addis Ababa. inni hoggu takka Dirreedawaa hoggu takka Harar hoggu takka Haramayaa hoggu takka Awwadaay Biyyi magaalaan tiyya jedhama jechuudha. Xiyyaa saniifiin deddeebiin malee waan biraatiin addaan hin fagaanne dalagaa adda nama ariyaa jiru Itoophiyaati fiigachuun dirqamaa jechuudha. Namni Itoophiyaa keessatti dirqama fiiguu qaba. Yoo hin fiigne dirqama taariba keessa eeggata jechuudha. Eegaa qab. Uffata taarifaa kaatee dhufu. Uffata taarifaa jira laata? Boorsaa taarifaa jira. Kopheellee taaribaa jira. Uffata kanan kaatu. Kun taariban ta'u. Kun taariban ta'u. Uffata haffallee ta'uu qabu. tuttaa Lallaafa haa deeminsa galtee. Uffata haffallee ta'uu Akka irraa dhohitu laa. qabu. Bilbila taarifaa jira maayis. Eeggase. Bilbila kanaan taariban Kanaan ta'u. hin deemu. Itoophiyaa Sigalee kashaafa. Heloo qofa. Heloo bicha. As gahee abbaa kiyyaa. Akkas kophee jira maayis. Caantaa jennaan warri akka gartee argetti. kudha takka lolanii isa Caantaa jennaan akka argetti. caantaa sanatti tuyita yoo nasiiba keetee si nyaattu miila yookaan miila si nyaachaa Akkana jechaatti tokko. si murtii bar miila Allah. akeetti bakka achi tuyita akkasii namni gartee jabaatee biyya fi keessa dalage immoo Akkam. irraa hafti taarifni sana. Yaa taarifni Akkasii- sirraa beeti biyya keessa firiidamaan bakka feete dheeyitee bakka feete ooltee bakka feete bultee dalagattee jiraataa jechuudha. Akkas warri biyya alaatii dhuftan nu bilbiladhaa hojiirra isin keenya jechuudha. Akkam. Biyya keessa turuuf biyya keessa jiraachuudhaaf seestama barbaachisaa karaa barbaachisaa mala barbaachisaa nama mala beeku seestama san beeku karaa sanirra deemeetu biyya keessa nagayaan gaha jechuudha daandii milkaa'inaatti Akkam. siigalee rabbii gaditti karaa san isinitti agarsiifna yoo karaa san hin argine immoo taantaan teessuma eeggatti. Keessaafuu ammaan life coach akka yaada kiyyaatti life coach ajaa'ibaa niin ta'a. Hara hundaanuu dhuftan wajjumaani bakka takkatti gartee jiruu isin barsiisa. jireenya kun akka maal Jireenya kana maal akkaataatti jijjiiramtan illee nama isin barsiisuu danda'u. Akkas. Akka hedduu waan arginee jiruuf jecha. Karaa hedduutti ilaal biyya tana keessatti gamana galabbatnee gamas galabbatnee ifirra galabbatamnee ilaallee jira. Akkas barsiisaa jiruu isiniif ni taanaa Biyya alaa teessanii ammoo jireenyi qaala'ee huy dhumne biyyatti hin gallu
asuma teenya biyya arabaa mata dhibbata isaa yaa kalbi yaa haywan jecha biyya faranjii amata meeqa saree faranjii dhiqaa fardarraa ilkee shufaakaa teessa akkan kottu gara biyya keeti biyya kee keessa maallaqa qabduun biyyatti maas dafteetu jaartaa garuu wanta kaan isinitti hima yoo ammaan dhuftanii biyya qabachuu baattanii biyya walii galuu baattan ganaa yoo fuulduraan dhuftan bikki hundi qabamte biitii jijjiiramte biyya walii galuu hin dandeessu akkas yoonoo akkas ammaan dhaqqabadhaa dirqama keessa teesseetu marakachuu osuma jettu ifa baate ammaan dhaqqabadhaadhaa jechuu godhaniitu Musimi ati warra shamarraniitti tiidee Warra shamarraniitti. dhiira baannaa barnuti dhalaan baannu haa isin warra dhiiraa adde baatan. kulani mee warra shamarraniitiif maal warra shamarraniitiif warri isin dhaamu akkuma isaan jaanitti shamarran keenya warreen biyya namaa dhaqanii biyya arabaatti rakkachaa jirtu maallaqa waa xiqqishoon qabettee biyya teen tuffatiin hanguma qabdu san akkaantii keessatti ergatu tokko maallaqa harka qabaddu koottuu kara biyyaa yoo karaan si jalaa badee isaan deema karamiin deemetti bikkitti buutu bikki xayyaarri duratti si bisu finfinnuma nurra dawwalattu heedhaw jee bilbila keenyas jala isin keenya yoo rabbi jee inshaallah akkasii nurra dawwalattee shamarree yoo taate akka shamarree takkaasii nu tajaajila dhiira yoo taate akka dhiiraatti ni jira warreen immoo bilbila keessa gana gaafattanii bilbila keemee jechaa jettan as jiraan isin kaan argattanii inshaallah akkasii warri shamarranii hedduun keessan warri rakkachaa jirtan Ameerikaa warri jirtan biyya adda addaa warri jirtan ahamni ishee akka rakkanne akka isin wanni hin taane akkuma isin jaanitti biyya yeroo kanatti daftii ammaan kana dhuftee qabachuu baatte biitii lakkumaarraa ittiin lafuu biroo ittiin alagaan biroo Somaaliirraa biyya adda addaarraa dhufanii si duuba qabatan jechuudha. Ati bootaan ta'e yeroo ammaan kanaatti yeroo Oromoon galtee hooy jettu kanaati dhuftee hooy jechuu qabda. Booda carraan kee dabree carraa gisee dabree dhuftee hooy jettus faayidaan hin jirtu jechuudha. Akkasiin isin minjaayaa warra shamarranii rabbi isin rakkisanii du'aa'ee godhadhaa waan qabdan xiqqoo qabdan hanqanaan dalagee amata nama biyya namaa keessaa meeqaan ture maallaqan qabu biyya namaa keessaa hanqanaan ture maallaqa hanqanni nagaayii maaliin godhadhaa hanqa kana ittiin tuffatin hankuma qabdu san irratti du'aa'ee godhadhu maallaqa akaawuntii keessaa hanga qabdu san xiqqeeffatte wanta kaan bana dattafte jaaniin lama ja'an malee maallaqa abbaan fadee familiyeenaan takki biliyeenaan qabaatee jiraatin jiru garuu sanumaan duru sossooyina godhatta akkasiin sinjaa warra shamarranii arra daamsa fayyada warra shamarraniitiifi akkana yoo dhuftan akka xiyyaa kanatti cufaayaa uffattanii babbareedanii biyya san keessa zanaa fakkaa jechaa qullaa deemtanii waan adda addaa uffattanii jechuudha saniifuu yoo immoo biyya namaa keessa jiraatte abaayaa uffattaa waan adda garaagaraa uffattaa takki immoo kanuma argattu san akka ta'e feete siif ta'uu hin dandeessu bitumatti jechuudha akkasiin isin jaamee yaada qabdanittuufaaf akkasii daawwattoota keenya kabajamoo yeroo hedduu baay'inaan gaafileen keessaan nuuf barreeffamu waa'ee kanaati. Biyyatti galuu barbaanna akka keessan nutis biyya keessa jiraachuu barbaanna biyyi ormaa biyya namaa nuuf gahaa mee biyya keessa yoo dhufne akkamitti jiraachuu dandeenya. Jireenyi biyyaa akka qaala'e kana akkamitti ammoo jireenya biyyaa akka qaala'e kanaan wal barra. Gaafa nuti biyya yaanu wanni hundi rakkisha ture amma garuu gatii waa hundaa dabalee jira akkamitti mee jireenya biyyaa kanaan barsiifna maal hojjenna namni tokko jiraachuudhaaf hojjechuu qaba kanaafuu hojii hoo maal hojjenna birrii qarshii 100 hanganaan qaba 100 hanganaan qaba miliyoona hanganaan qaba biyyatti hoon galee birrii kiyya saniin maaliin hojjechuu danda'a mee kararra nakaa'e dhugaadha namni gartee biyyaa bahee biyya alaa jiru wanni hundi isaaf faari'a maallaqa qabaatus wanni isa barbaachisu biyya san keessa maaltu deemaa jira akkamitti namni jiraachaa jira akkamitti naggadachaa jira maallaqa qabu sanoo akkamitti hojiirra oolfachuu danda'a akkamitti ittiin naggaduu danda'a kanaafuu warroonni gaafiilee kana nu gaafattan rakkoon qabu jala viidiyoo kun akkanatti haala kanaan isiniif dhiyeessina biyya keessa amma fakkeenyaaf yoo gartee qarshii 500 akkas yoo qabaattan waan hojjechuu dandeessaniitu jira isin galee garuu nuti waan kana osoo hin taane waan isin gartee hojjechuu barbaadan san nutti hima waan sanirra dhaabbanne isinitti himna isin galee fakkeenyaaf amma yoo gartee hoteelallee osoo hin taane kafteeriyaa ka gartee shuroo nyaata gartee dokkeen ton keessatti godhamtu akkasuma nyaata bayyaa'inata wanti xiqqaa kana paastaa ruuzii waan akkasii ka keessatti dalaguu barbaadde yoo jiraate qarshiin 500 sirriitti isin gaha 500 saniif ammoo qarshiin 500 kursii bittanii maaliif hojii takka gisee hojjettu dhaan hamsa if dura waa kaa'achuu qabda hojii takkatti gisee seentu yeruma sanitti irraa milkaa'u miti suuta suutaan zabuunni illee dhufaa maammilli suuta suutaan dhufaa akeetti
irraa argachuu dandeessan jechuudha. 500 sirriitti isin gaha. Akkanatti nutti hima fakkeenyaan isinii kaa'ee beekaaf sanii gadillee ta'uu danda'a. Akkanatti waan nutti himtan karaarra isin keenyaa jechuudha. Akkasii biyya keessan keessa teessanii namuu gartee dandeettii adda addaa qabaa. Dandeettii qabdan saniin maallaqa qabdaniin dhuftanii biyya keessatti dalagachuu dandeessanii. Nuu bilbila lakkoofsa kulanillee asirra siine keenya kiyyallee siniif keenya Hamzaallee gartee waan hojjechaa jiru jira waan gartee biyya kana keessatti gartee irratti yoo hojjette milkaa'uu dandeessu waan beeku jira. Anillee akkasuma kulaninis akkasuma isin warra achi jirru jira nuti warra biyya keessa jirutu waan kana sirriitti keessa beeka. Nuu bilbila sirriitti waan jira karaarra isin keenya jechuudha. Hamza maal akkasii yaada dubbii guddate Oromoon harratti hin fe'an jettee yeroo maqmaattu dhumattee jirti. Akkasuma warri shamarranii dubbii kuulanii jette sana irra shamarraniif hin dabala. Achi gisee ta'e sana abaayaa qofa uffattanii hadhoftanii waa dubbachuu dandeessee jette. Dubbiin jechuun hijaaba jechuun abaayaa qofaa miti jechuu barbaadeetan illee yaaduma kana jajjabeessuuf uffanni biraa akka hijaaba akka fayyadamtu faashina babbareedan jechuudhaaf malee dhuftanii qullaa yaatanii miti akka yaadasii hubattaniif dhuftanii qullaa yaatanii osoo hin ta'in gisee dhuftan bakka silaa agartee abaayaa fayyadamtan san uffata biraa kanuma agartee satrii keessan guutuu jira faashina jira akkanatti fayyadamtanii babbareedanii deemtanii jechuusiiti kanuma jechuu barbaada kanaa achi onni biraa gisimu biraa walitti deemna inshaallah. Akkasii akkuma isin jalatti faayamtanii uffattanii amma biyya Arabaa keessa warreen jiraatu namni hedduu abaayaadha uffata lixumaadha uffata akka firii taanee yoom akkana gabbaanee firii taanaa warra ta'uu jiru sanii fi warra akkasii saniif yoo dhufan isaan firii taahanii ni beekan biyyatarraa deemanii garuu qullaa deeman jechuu osoo hin taane firii taatee akka feete biyyatee keessa waan feete uffattee waan feete nyaattee bikka feete dhaqxee bikka feete galuunu waan guddaadha sii galee firii dammarkachuunu jechuudha. Saniifuu sanumaaf jennee warri ibsattanii sun akkana ibsattanii faayamtanii bareeddanii biyya keessan keessa akka geetanitti magaalaa Finfinneetiin waliin geessanii deemtanii biitti teessanii namni eessarraa eessatti deemtisiin deemu jiru. Sanuma jechuu barbaanneeti akkasii yaada dabalatanii qabdan. Akkasii kanuma egaa daawwattoota keenya viidiyoo kun akkasitti tolu abdiin qaba. Warroonni gartee viidiyoo kana daawwachaa jirtan YouTube channel kulanii subscribe godhuun dagatan akkuma Hamzaallee maqaa duraanii jijjiiree jira. Duraan Vision Entertainment jedhama. Sanirraa gara gartee Hamzaa Oromootti jijjiirratee jira. YouTube isaallee liinkii description jala isinii keenya subscribe godhaa. Warri kiyya gootan illee galatoomaa isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqaa.